Amma obbo Garasuun waa'ee dhaawata Oromoo irratti barumsa nuu kennaa. Oromoon waa'ee kalaandera mataa keenyaa ni qabna. Akka biyyattiittis otoo hin taane, akka Awurooppaattis otoo hin taane, Oromoon dur hurjii dhahee ni beeka jechuudha. Samma haala adda addaatiin teknooloojiin qormaataan bira ga'e Oromoon duratti akkaataatti bara geeddaratu, akkaataatti ji'oota guyyoota lakkaawwatu ni qabachuudha. Sun immoo waggaa darbe warri turtan hubattaniittu Profeesar Asmaroom Laggasee waa'ee sanarratti ibsas kenneera. Kan inni qorate Boorana keessa dhaqee qorate addunyaattirree yuunisaatti galmaahee beekumsa argateera jechuudha. Jarri sunirree mataa isaanii qoratanii kalaandarri sun kalaandara sirriif fafa akka hin qabne mirkaneessaniiru. Kanaaf amma obbo Garasuun sanarratti daqiiqaa 10 barumsa nuu kennaa. Isinis obsaan akka dhaggeeffattan isin gaafadhaa. Obbo Garasuun gara waltajjiitti nuu kennu kottuutti nuu ibsin jedha. Haasa'uuf deema. Waan urjii lakkaa'u kana ofii lakkaa'eetii miti warruma lakkaa'anirra akkatti lakkaa'an baradhe. Ani ekspertii waan kanaatti miti. Yaadi ani as keessatti dhiyeessu kun yaada nama sadii irratti hundaa'a. Tokko kan Profeesar Asmaroom Laggasa, kan biraa immoo nama saayintistii naasaa nama Lawrence Doyle jedhamu, kan biraarree nama yuunivarsiitii Duukitti barsiisu nama Ronan Pilsar jedhamu. Yaada nama sadii sanadha. Ronan waan keenya walitti hin qabatu, garuu waanuma sana fakkaatu nama qoratedha. Namichi immoo Lawrence Doyle jedhamu kun waan Profeesar Asmaroom qorate irratti irra deebi'ee fooyyessee qoratee jira jechaadha. Inni yaada isaaniitti isinii dhiyeessa. Dhahaa jechuun kaalandarii dhahaa hiikaan isaa akkamitti akka dhufe namni Oromoon akka itti guyyaa lakkaa'u urjii ji'a hin beektani, ji'a yookaan addeecha yookaan baatii hin beektanii miti. Urjii beekamaa tokkoo fi jiini sun yoo walirra dhufu dhahee jedhama. Dhahuun yoon konjaakshinii tokkorra dhaabbatu jechaadha. Dhahaa jecha waan sanarraa dhufe jechaadha. Kaalandariin Oromoon guyyuma lakkaa'uyyuu maaliif barbaadaa gaafii jedhu deebisuun nurra jiraata. Akkamitti akka inni hojjetu dura baruudhaafi. Kana kan godhuufi akkuma beektani waggaan haaraan kan fakkeenyaaf amma itti fayyadamnu kun kan amma biyya sana keessatti hojjetu kan Itoophiyaa kan jedhamu kun kooptik kaalandarii yookaan juuliyaan kaalandar kan jedhamu kun ogguma dhibboota kana dhufee kan faranjiitti fayyadamee hin beeku. Garuu waggaa lakkaa'aa akka ture namni keenya kan beektan gadaa waggaa 8 jijjiirama. Gadaan gumii isaa yookaan immoo caffeen kan teessuun waggaa 8 caffee qofa miti. Hawaasni Oromoo bakka 5tti gadaa 5tti qoodamee gadaa 5 sana keessatti immoo waggaa 8 gaheen inni hawaasa keessatti qabu jijjiiramaa deema. Namni dabballee ta'a, raaba ta'a, qondaala ta'a, itti makoo ta'a, foollee ta'a, gadaa ta'a, luba ta'a, yuuba ta'a, gadaamojjii ta'a. Yeroon kun yeroo inni itti jijjiiramutu jira jechaadha. Yeroo inni itti jijjiiramu kun warra murteessutu jira, ayyaantu jedhaman jarri sun. Kanaafuu yeroo sirnumti Oromoo kuniyyuu kaalandariin qabaatiin deemuu hin danda'u tureyyuu sirmayyuu. Tokkoffaa waggaa 8 akkatti lakkaa'an hin jiran ka'oo kaalandariin hin jiran. Sana qofa miti jila jedhama yoo amma fakkeenyaaf ijoolleen itti makoorraa kara dabballeetti kan ceetu yookaan immoo dabballeerraa kara raaba xixiqqaa raaba gurguddaatti kan ceetu kara kuusaatti kan ceetoo ta'e ayyaana qophaa'utu jira jila jedhama. Jila sana yeroo itti qophaa'utu jira. Lammata immoo namni keenya midhaan qotatee facaafataa yeroo itti muka muru biyyatti yoo argitan ta'e namni tokko waggaa muka muran addeechifaa fi waa wayii lallaalanii muran yeroo akkasii ongoone waan nyaatu wayii tokkotu jira mukni faan nyaatama. Halkan waggaa ka'an sa'aatii ilaalanii deemanii bakkalcha faan beektanii bakkalchi I think orgaaniin abaa'oo magaaziniin bakkalcha jedhamutu ture. Urjiin bakkalcha jedhamu sun urjii beekamudha jechaadha. Kanaafuu yeroo dheeraadhaaf waan kun hojjetamaa ture. Kaalandariin kun yeroo inni itti akka riisarchiidhaan bira ga'ametti fakkeenyaaf gadaan caffee Odaanabeetti taa'u kun caffee 226 ta'ee 226 yoo 8 baay'istan kara waggaa 1800 ta'a. Yeroo kanatti kaalandarii qabaataa ture. Akka immoo riisarchiin Profeesar Asmaroomii fi namicha amma isiniin jedhe Lawrence Doyle jedhaniin kun
mirkaneessanitti kaalandariin Oromoo suni kan teknoolojii uummate waggaa dhaloota Kiristoos dura waggaa 300 dura yookaan immoo waggaa 2300 dura jechaadha. Yeroon kun yeroo itti Aristootil namni jedhamu faa Giriikii keessa jiraataa turedha jechuun yeroo itti namni Confucius jedhamu Chaayinaa faatti civilization amma Asia Confucian civilization jedhamu kun even sanaa as waggaa 50 iyyuu asiiqeeti jira inni yeroo itti exactly Aristotle kara naannoo Kiristoos dura waggaa 324 ittidha waggaa 300 yeroo sana naannoo sana waggaa 24 naannuma sana jechaadha kan waan kun dhaabbate kanaafu civilization yeroo dheeraa ture wayii tokko jechaadha urjii kana akkataatti lakkaa'anii addunyaa kanarra kaalandarii hedduutu jira jechuun kaalandariin fakkeenyaaf kaalandariin kan biyya keenya amma itti fayyadaman kan abashaanu traditionally jennuun kun kanuma faranjiidha Julian kaalandarii jedhama Awurooppuma kana achi dhaqee isaan kanatti shift goonanii suni kan isaanii ta'e malee originally kanuma indigenous miti kaalandarii suniin jira kan Gregorian jedhamu kunin jira Nauruz kan jedhaniin immoo kan warra Iraanitti fayyadamutu jira kan kara waggaa 5,000 guute yeroon isaan itti jijjiiranii fi kan keenya waa wal fakkaatuun qaba kan warra Juuin jira kan amantii Islaamaatti kan Hijiraan jira kan Chaayinaan jira kan warra Maayaan jira addunyaa kanarra kaalandariin hedduutu jira kaalandariin haga kan keenya ture kana garuu kan Hindii kan warra Maayaa kan Chaayinaatiif kan keenyaadha jechaadha kan agas ture kaalandarooti baay'een isaanii ji'a irratti hundaa'anii hojjetan fakkeenyaaf namni soomana soomtaniin beektanii soomni bara hundumaa ramadaanni haga tokko fuulduratti deema waggaarraa fakkeenyaaf barana yoo seepteembarii jalqabe bara dhufu seepteembarii dursee deema maaliif akkasitti ta'a jiini kuni waggaatti ji'a irratti yoo hundaa'anii lakkaa'anii 354 waan ta'uuf waggaan edun geenye waan dursuuf akkasitti fuulduratti deema jechaadha kan Oromoo sun immoo ji'aa fi urjiiwwan gurmuuwwan urjii yookaan immoo constellation waan jedhanii sana walitti hidhaniiti kan lakkaa'anii urjii torbatu jira gruupii urjii torbatu jira urjiiwwan kun scientifically beekamanii maqaan Oromoonis maqaa qabaa fi saayinsiin irree maqaa qabaaf urjii kanaaf gurmuuwwan urjii kanaaf jechaadha Oromoon amma waggaa lakkaa'u fakkeenyaaf waggaan haaraan Oromoo maarchii keessa ta'a guyyaan jalqabaa suni guyyaanis Oromoon torbanii hin taane guyyaa 27 qaba guyyaa 27 maaliif akka ta'e irree saayinsiidhaan irree waan bira gaame tokkodha jechaadha amma guyyaa jiin isaa maarchii keessa ta'a ji'a maarchii sana kan addaan baasaniif urjii lamii jedhamtu yookaan immoo afaan faranjiitiin afaan saayinsiitiin beektaa triangulam jedhamtuu fi jiinii oo guyyaa tokko baanii guyyaan suni guyyaa jalqabaadha bitaa qaraa jedhaniini kara maccaatitti innika jedhaniini bakka adda addaatitti maqaa adda addaa qabaatu danda'a naannoo adda addaatitti jechaadha bitaa qaraa jedhama jiini guyyaan jalqabaa suni isarratti lamii urjiin jedhamtu sunii fi jiini guyyaa tokko bahe jechaadha sana booda guyyaa tokko lama jedhanii haga 27tti deemama 27tti kan deemamuu fi jiini yookaan immoo addeecha yookaan baatiin jedhamu kun bakka irraa ka'ee haga bakka itti ka'eetti deebi'utti guyyaa 27tti fixa amma sa'aatiin isaa waan gaggabaabaa ta'eef gaggabaabsee isinitti himaa bakka irraa ka'e irraa bakka ka'eetti haga deebi'utti guyyaa 27tti fixa deemee akka inni bakka urjii dura irraa ka'u sanatti waggaa deebi'ee guyyaa 27tti fixa scientifically sidereal month jedhama kun guyyaa 27 sanarraa iyyuu hundumaafuu guyyaa tokko qaban jechaadha maqaan guyyootaa kuni bakka adda addaatti naannoo Oromoo biratti bakka adda addaatti maqaa adda addaa qabaatu danda'a maqaa 27 kana tokko lama jedhanii haga 27tti adda baasan maqooti 27 kana urjii walii walitti qabata kanaafu namni tokko amma namni Oromoo namni ayyaantu jedhama warri suni namni akkaataa urjii kana sirritti beeku tokko asii fuutanii lafa Oromoo tokko keessa geessitanii urjuma qofa laalee guyyaan maal akka ta'e beekuu danda'a siiziniin yookaan immoo waqtiin isaa maal akka ta'e beekuu danda'a jiini meeqa akka ta'e beekuu danda'a guyyaan akkuma isiniin jedhe bitaa qaraa jedhama maarchi keessa jalqabama bifa lamatti adda waggaa kana bakka lamatti addaan qoodama waggaa haarani maarchi keessa eegala urjii torbatu jira haga seepteembarii kanatti haga birraatti ji'a birraa jedhamutti kan deemu jechaadha urjiin birraa kana ittiin argisiisan busan urjii jedhaniin baasa urjii jedhaniin yookaan immoo akka faranjiitti sirees jedhaniin maqaa biraattis hin qaba urjiin kuni
yeroon irreechitti murteeffamu kun ji'a ja'affaa urjii baasa jedhamu sanaa fi jiini waggaa waliin murtaa'uudha jechaadha waan kun. Sana booda immoo ji'a ja'an hafan kana urjii jalqabaa kan lamii jedhamtu sana beetaa triangulam jedhamtu sana ishii irratti hundaa'aniiti ji'aa fi urjii walittidhaan konjaakshinii isaanii lama walda'uu urjii fi gurmuuwwan urjii fi ji'aa jechaadha. Kanaaf haga tokko ji'a irratti waan rarra'uuf waggaan Oromoo akkuma fakkeenyaaf akka waggaa hijiraa sanatti guyyaa 354 dhumataa waggaa tokkotti guyyaa 11 fuulduratti deema. Waggaa lammataa irratti guyyaa 22 fuulduratti deema. Waggaa sadaffaa irratti guyyaa 33 duubatti deema. Akkam godhanii akka yoo akkanatti duubatti kan deemaa jiru ta'e siiziniin kun akka malee ta'ee badaa deema waan ta'eef akka siiziniin hin banne waggaa afuraffaa irratti waggaa sadaffaa irratti ji'a tokko utaalaniiti waggaa haaraa jalqabu jechaadha. Waggaa sadiitti akkuma kunoo fakkeenyaaf kan Juuliyaanii kun Phaagumee waan jedhaniin adjust ta'a kan Naawuruuzii kan jedhamu kan Iraanii kan warra Faarsii durii kun Iraan ammarra isumatti itti fayyadamti. Inni intercalary days waan jedhamu qaba. Kan Faranjii kun immoo leap years waan jedhan qaba. Kan Oromoo immoo waggaa sadiitti ji'a tokko irra utaaluudhaan deebisanii readjust godhan jechaadha. Urjiin lammataa busan jedhaniini yookaan Peleedis jedhaniini urjiin kun urjii akka malee beekamaa tokkodha. Peleedis kan jedhamu kun I think namni urjii lallaaltanii beektan ta'an kun urjii jalqabarraa sana busan jedhama. Urjii torbaa wayii sirriitti the seven sister jedhaniini afaan warra Giriikii kana biratti tarati hedduu wayii tokko qaqqaba. Urjiin biraa bakkalcha urjii jedhamudha. Bakkalcha namni Oromoo namni hin beekne hin jiru maqaan bakkalcha jedhamurra jira. Kara kanatti kan bahu kan ifu wayii tokko Aldebraan jedhanii afaan saayinsiitiin Aldebraan jechi jedhu kun afaan Arabaadha oriijinii isaa hordoftuu jechaadha. Afaan Oromootiin bakkalcha jedhama jechaadha. Urjiin immoo itti aanee jiru algaajimaa jedhama. Afaan Oromootiin algaajimaa jedhaniini Beatrixii jedhaniin afaan Faranjiitiin Bayer number waan jedhamu tokkotu jira saayintifikaalii nambariin urjoota kanaa kennamu urjoota nambaroota sanoo beekta sirriitti wannoo jettan jechaadha. Urjiin biraa immoo Oriyoon urjiin jedhamurree miisii warra Giriikii kana biratti akka malee beekamaadha. Afaan Oromootti arba gaadduu jedhama isaan biratti Oriyoon jedhaniini. Urjii walaa kan jedhamu seeppaa jedhama ji'a Oogastii kana kan argisiisu jechaadha. Urjiin dhumaa kan duratti isin jedha san siirees yookaan immoo baasa jedhanii afaan Oromootiin ji'a birraan bari'uun ispiriingitti ca'uu jechuun birraan bari'uu sana urjii argisiisu jechaadha. Inni ayyaanni irreechaa kun ifaanti sana walii wal qabata jechaadha. Fakkeenyaaf maarchi keessatti waan adda addaa riichuwaalota adda addaa godhamutu jira. Riichuwaaloti kun waggaan haaraan jalqabuutu walii wal qabate jechaadha. Waan kun bakka bakkatti amma salbaana sirba hirbaa tokko waggaa argitanii jiraattan ta'e sirba gujii kan inni sirbu tokko keessatti jechoota kan akkuma jirutti jira. Bakka bakkatti waggaa fudhattan amma soonsa faa jecha jedhu namni amma yeroo fuudhufaa urjii ilaalanii bakka fuudhantu jira. Maqaan urjii kun bakka adda addaatti ciccitee hin jijjira. Akkamitti dagatamee maaliif amma Oromoon dagatee yoo jettanii ilaaltan eega fakkeenyaaf bakka garii bakka eega kalandarooti biraa especially amantii walii wal qabatanii dhufanii booda fakkeenyaaf amma kara giddugala kanatti masqalaan lakkaa namni maaliif masqalaan lakkaa urjiin dura akkuma dhakaa mallattoo wayiidha yeroon ittiin jijjiiramtu namni isa laalee lakkaan waan sana warra yeroo dheeraa laalanii beekan malee nama hundaaf salphaa miti. Amma kalandarii wayii kuni waan dhufeefi namni waan sana irratti xiyyeeffatu dhiisetuma masqalli tokko darbe tokko hin dabarre jedhee isaan lakkaa'uu jalqabe jechaadha. Akka mallattootti itti fayyadame akka kunoo dhakaa fa'aa amma bakka wayii tokko mallattoo godhatanii taayim maarkarii ta'an jechaadha kun. Kanaaf mataan waan kun immoo salphaadha. Abbaa biraatu lakkaa'a waan barreeffamaan jiru. Waan sana laaluu dhiise jechaadha namni waan sanaaf aadaan kuni bade. Waan kanarratti kan riisarchii ta'uu qaban guyyaan 27 kuniyyuu maqaa qabanii maqaan sun urjii walitti qabata. Urjiiwwan kana saayintifikaalii maal jedhamanii jennee yoo 27 iyyuu beekne amma torba qofatu sirriitti beekama. Bakkuma kanayyuu teenyee fakkeenyaaf guyyaan irreechaa tradishinaal yoom kabajamoo jennee beekne bakkuma kanayyuu teenyee guyyaa isaa baruu dandeenya jechaadha. Even jiruma amma kanaafuyyuu modern wannoodhaafuyyuu kalandarii ta'e akka inni tajaajilu godhuun hin danda'ama. At least waan aadaa ta'eef jechaadha waan kun. Waan itti qoratamuu qabutu jira. Tokkoffaa urjiiwwan 27 kun eenyudha saayintifikaalii kan jedhamu warra fiildii keessa jiru warra beeku waliin walitti hidhanii sirriitti qoratuu barbaachisa. Lammata immoo waan guyyoota 27 sun eega dhumee booda guyyaa jalqabaa irratti deebi'anii lakkaa'an haga 30 guututti.
jiini yeroo garii 29 dhumaa yeroo garii 30 dhufa ifi kun jechaadha. Kanaafuu guyyuma jalqabaa sanarraan deemaniitu malaalaniin akkatti isa laalaniin amma fakkeenyaaf nama wayitu na gaafate duumechi faa jiraate urjii arguu barbaadanii urjii dhabanii akkamitti hoggaan jijjiiramuu faa beekanii yaada jedhu. Urjiin kun orderiin isaa hin beekama. Yoo har'arree arguu baattan hoggaan haaraa har'a ta'e arguu baattanii guyyaa isaa beekamuu baate urjii boruu baatoo argitan kan kalee baate sun maal akka taate beekuu dandeessan. Jarri amma dur namni kun manni sakka amma kana wannoon qaqqabu miti qacaasiin qaqqabu namni aluma faa tuttura. Kanaaf akkuma dhakaa kanatti beeka jechaadha waan kun. Kan walii wal qabatee dhakaa wayiitu kan argametu jira. Dhakaan lafa Keeniyaa Noorzitti Namruutanga bakka jedhanitti dhakaa argametu jira jechuun Profeesar Asmaroom fa'aatii fi saayintistoota isaa waliin hojjetantu arge. Dura akkuma dhakaa awwaalaa wayii tokkotti ilaalame. Boodarra garuu dhakaan kuni urjiiwwan torban kanatti garagalee akka jiru beekame. Urjiiwwan torban kanatti garagalee jiraatu qofa miti. Digirii tokko urjii kanarraa achi warraaquu isaatu beekame dhakaan kun. Urjiiwwanumatti fakkeenyaaf bakkalchatti kan qajeelee jiru digirii 2 wayii digirii 1 wayii bakkalcharraa achi warraaqee jira. Kan algaajimaatti garagalee jiru algaajimaarraa digirii 1 torban iyyuu urjii torban irraayyuu digirii tokko warraaqanii jiran. Waan kun eegasii booda warri astiroonomaraa akkitti wannoo jedhaniini lafti tuni waan woobilii jedhamutu jira. Lafti orbiitii ishii irrarreen deemti, aduu duubarreen deemti. Lammata immoo mataan ishii kun raafama. Raafamtee bakka itti raafamtu sanatti deebi'uudhaaf waggaa 26 fixa. Precessionii jedhama waan sun. Waggaa 2,000 digirii tokko warraaqti jechaadha. Amma egaa digirii tokko urjiin torban kun warraaquni waggaa 2,000 dura akka urjiin dhakaan suni bakka sana godhamee beekame jechaadha. Digirii tokko amma urjiin lafti tuni North Pole amma Vegas urjii jedhamurra jira. Waggaa 2,000 dura garuu urjii biraarra ture akkasitti beekame. Kanaafuu dhakaan kun eega bakka sana taa'e waggaa 2,000 waan jedhamu. Astronomical akkasitti beekame. Akka biraa immoo carbon datingii waan jedhaniin fakkeenyaaf kun luusiin faa miliyoona 3 waan jedhaniin kanatu jira miti. Carbon datingii sanaan irra ilaallan dhakaan kun kan achi taa'ee waggaa 2,300 dura waan jedhamutu bira ga'ame jechaadha. Kun waan kun ka estimationidha, tilmaamadha malee accurately guyyaan himu. Kan astronomically kana waggaa 2,000, kan carbon dating immoo waggaa 2,300 argisiise. Kanaafuu waggaa 2,300 dura namni ilaale amma gaduma bayeetuma laala urjii fakkeenyaaf jaarsi Profeesar Asmaroom irraa barate Areeroo Raamataa jedhamu suni gaduma bayee urjii ilaaleetuma mukumaan itti argisiisa akkas godhee. Garuu waggaa 2,000 dura namni hundi yeroo hunda akkasitti yaadatu waan hin dandeenyeef dhakaa itti qajeelfatanii jiran. Teknoolojii itti uummatanii turan jechaadha. Kana kan argisiisu yeroo sana idun taane kan jalqaban bara dheeraadhaaf uummati Oromoo barreeffama yeroo dheeraadhaaf qabaatan turre. Yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamaa turanii isaan akka dhimneef dhakaa itti dhaabbatanii namni dhaqeetu malaalee hoggaan jijjiirame moo jijjiiramne bakkuma dhakaa sanaa laaleetti dhakaan sun bakkalchatti jijjiiree qajeelee jiraate urjiin tuni baateen baane adda baasa jechaadha. Teknoolojii wayii itti uummatanii jiran jechaadha. Kana jechuun sana dura iyyuu at least waggaa 100, 200, 300, 400 itti fayyadamaa turan jechaadha. Lammata konseptiin fakkeenyaaf gadaan kan caffeen kan odaa nabeetti teessutun waggaa 2,800 ol teessee jirti jennee jirra. Gadumti konseptiin gadaa iyyuu yoo kaalandariin qabaanne jiraatuu hin danda'u. Waan kun waggaa 8 caffeen ta'a. Gaheen societiin rooliin generationii Oromoo kanaa waggaa 8 redefined ta'a. Yoo kaalandarii wayiin qabaanne waan kun deemuu maayyuu hin danda'u. Kanaafuu sana dura edu gadaayyuu hin jalqabin dura jechaadha. At least waggaa 2,000 dura kaalandarii sirritti bilchaatee namni hundi beeku qabaataa turan jechaadha. Jechuun bakka bakkatti amma yeroo namni itti muka muroo waggaa argitan naannoo adda addaatti maqaa adda addaa qabaatu danda'a. Ji'ooti kun hin jiranii. Ji'oo fakkeenyaaf amma ji'a waxabajjii jedhamu, ji'a hagayya jedhamu, ji'a birraa jedhamu nama Oromoo hunda biratti beekamaadha. Waan kun kaalandarii ammaa kana waliin miti kan dhufe waan duraan ture jechaadha. Kanaafuu amma waan isin gootanii namni hundumtuu waan kun bakka bakkatti addaan ciccitee waan biraatiin bakka bu'ee waan jiruufi akka inni sirritti guutuu ta'u maqoota beektanirree firoota warra beekan qabdanirree irraa information walitti qabdanii qorannoo kana uummatuma taanee sirritti akka inni guutuu ta'uu godhan gaariidha. Wanni waanuma interestingii tokkodha.
isinii galeef hin beekne garuu akkuma namni waan kana irra deebi'ee yaaduuf yaada kennu ta'a jedhee yaada galatooma. Thank you.